جرتن kabajamtoota daawwattoota keenya televizyina Direedhaa warraa sagantaa dabaluu kan hordofaa jirtanii turtiin teessan amma dhuma sagantaa keenya nufaan ataatu jenna arrantana sagantaa teenya tan gama keessaniin geenyu irratti keessummaa tokko qabannee dhiyaanee jirra keessummaan kun barreessuudhaan kan beekamu keessattuu afaan Ingiliffaa afaan Oromootii fi afaan Amaariffaadhaatiin barreessa irra guddaa immoo kitaabotan maxxansee keessaa afaan Amaariffaadhaatiin kan barreesse isa wajjin turtii goona dargaggoo afaan Muttaqii Jaama isa wajjin turraa turtii gaarii daawwattoota as deebinee jirra dargaggoon afaan Muttaqii gaarantana keessummaa keenya tanaafuu isa wajjin turra afanti baga nagaan dhufte baga nagaan eedan waamicha keenya kabajjee asitti argamu keetiif maqaa daawwattoota keenyaatiin guddisee galatoomfadha meegaati kitaabotan barreessuudhaan akkasumas waa'ee magaalaa uummata Harariitii fi magaalaa Hararee barreessuudhaan waa'ee magaalaa Direedhawaatii fi naannoo Oromiyaa takka barreessuudhaan kan beekamtu gara biraatiin immoo Facebook irratti hojiilee garaagaraa maxxansuudhaanis ni beekamta mee afandiin eessa dhalatee guddate ani akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara ji'a April jechuun ji'a Ebla guyyaa lama bara 1970 dhaladhee magaalaa Galamsoo achumattiin guddadhe haga high school gahuu jechuun sadarkaa lammaffaadha Galamsootiin baradhee san booda Yuunivarsiitii Finfinnee seeneetiin bara 1992tti economics graduate godhe gabaabatti kana jechuudha economics baratte aywa eega barnoota hoodamee maal irratti bobbaatee hojiin maal hojjechaa turte hojii adda hojii adda addaati hojii waajjira garaagaraa keessan ture tokko lama miti like biiroo fayyaa Oromiyaa Ethiopian Customs Authority jechuun gumruk jedhan kana isa keessasi tokko immoo Addis Ababa Chamber of Commerce jechuun mana waldaa daldala mana marii daldaltoota Finfinneedha san booda immoo United Nations volunteer group achin kan hojjedhee khabiroos gargariin ni jira bakka baay'ee hojjette jechuudha gara hogbarruumee haa deebinu economics baratte garuu hojiin irratti bobbaatee yeroo ammaan tana hogbarruudha economics fi hogbarruun akkamitti hojjetame kun economics dhaan miti hojiin kun waanuma ijoollummaarraa keessa ture amma miti kaaf ijoolleetiin barreessuu jalqabe yaa fedhii interest waan hin qabu jechaan barreessaa ture irraan fagaanne haga irraa ittiin jira waa barnootaa hin argamne jechuudha maddumaan hin oofaa ture haga ammaa irraan jira dhaabuus hin danda'amu waan takka itti wanni itti seente hin dhaabeettes waan danda'amu miti keessaa iyya mee eega kan jettee haala kamiin gara hogbarruu seente hogbarruu seenuudhaaf kaka'umsa eenyutu siif ta'e fakkeenya eenyu siif ta'e haala kamiin gabaan kan seenuu akka dandeessatti nam tokko jettee waa maqaa dha'uun danda'amu gaafa ijoollummaa kiyyasani reediyoo Harar tokko jira sagantaa bareedaa dabarsa ture reediyoo Harar ka guyyaa alhadaa like مليون لما عبد الله جاء آدم رب رحمته قدوه ألفي عبد الوهاب بدري موسى مليون عيلة سجنتها بريدة تبرساترون كاف تلبتها ويا لهدا ساجا في حاجة ساعة تربة فلوري هدوك أبنا باباي نما وني نما almost حاجة سومالياتي في حاجة يمن هندر أجي في مريديون حاجة جلمسو تقول حاجة عواشتي هردفت يدوك أبا سنيفن وأنت كتك بريسو جلكبي كافو جلهم ماخية جيتشونا ما تقول أتوكل لما نكسي هرماتش تور تشرت ويا هرمات دانتور مالفا مالين إرجو ترتي ولا لومو وانا دات وان أما تكلم جي هذا الأمر تكساسي لو أكجوكي تفكينيا نالس فكر جوكي تقول جريخا وني لها برسيساتو mana sene mana kuta darejani san seneti sura khasa jeena baburo ni gubbaade
حديدة قبادة مجان بابور وجه خاسون دندني حديدة قفا خاسيت تفيده تانا جيتي قاطرة قبا برسيسان تكوش لبجي ترابيزة قبا سمبوت مجان بابور قفا تفيدتي هاي واني حديدة قفا خاسي فيده هاي بابور ريو إيسا جرائنن وقا أترفت سنكوتيجة آني خانا الشاشاليتين جتشوب فويسيتين دراج جرا وان نقول وان نقول مالي برسيسيتي رأيت يوني نياتو جيتا نياتو برسا وان فورا أم فكين خاصة في داجين رأيك أوفا خاصة جام في ده ميج جيتا يوني وقا أترفت سن نياتي في تيريتين بولول تودا أكاسيتي وان سنة فكر خان دورا خبط ريدو هرر تبرس تنافق كوبي بشان الرتي وانا كان يرجع ترجع شوي أيوة إيجانا بوداعا كتابوتتي غراب الرئيس سيد جرتا أفندي هوجي أتي هوجي تعالى جرتورا هررجي كنجو بتأسيس جرتا كتاب نكون energy fi yero dheertuu kan sirraa fuudheetu ta'uudhaan hubadhe asirraa yoon dubbisu hedduu haala ajaa'ibaati kan barreessite mee kitaaba kana barreessuuf hangam takka yeroo sirraa fuudhee haala akkamiin kan barreessite? Okay bara wanni dha bara 2001 jalqaba gubbaa hoggaa United Nations naannoo Hararee kanatti hojiidhaaf ramadamu يادون أني واي أمة هريت مقالة هرر متى في سك أبو في خاين ظاهرا أرجع وانقرقران التيجو ونكون حالا إمبرس نقول إيه حالا حوي أدانا خيسة في ده وين ههاروا أنا شيت أرجو خنرة مالفين نموت في بريس نجي إتنين وان كيرا أرجو في كيرا أرجو أشي مقالة هرر خيستي كذا ديسان ماسفا قبتي بريسو جلك أبيجو سامبودا نمني هاو انترستين نما يجون فرينا نما وان الدماء تيجه كما كتابة بريسو تيه سانو ماجن جلك أبا وما تارريتي بل إسي أكا بروجيكتي قوله واني وما تورمو هرر جيدا سان رتيس بريسو جلك أبيجو له سانخا بيزيناته كتابة خنا بريسو داف أكماتي وقا لما وقا سديفته وقا سديفته أو ريسيرش برايمري كنت في ربادا وان ودني مالي ساينس ساتس أكس ريكويرمنت نسا واني نسا ما أولاغا نسا ريسيرش جيسو كبدا وان جوف سيتشا برايمري ريسيرش أك برايمري تاترت قدي سون دايتين أكسيت ويا وقا أما تلما قوتو قرانو ده قران ده سامبود فري قرانو سنرتي أرجمير راني أكاسي بريف ما يشوف أشياء كيساتي جتة غرغرات جرا جتة هواسا كيساتي لافو مكلا لموت جرا كان بايكتي كان كفرس مقالا فا وانا كنا يجودا فرزيتشون أفان هاروريتي فردايشو فرس مقال أما سنونا وانا ما جايبو متي أفان أوروموتكو في أفان وندا أفان أماراتكو ولكن دايو أكمل فرس مقالا خان ويرود إيرا نريباتر مال دبين توني وني كان هوجاتش ديمي هو بدو فرز مقالان نوفيس مقالا لا هررينس مقالا تين بك جبياتي فرز ما أفاني ثاني تفرد فرز مقالا لا معرفة هوجاتي لا يفرز جبياجي عمل فرز مقالان جو ني أفان هرريتي فرز مقالا أشيت فرز مقالان سوني درتي مقالا فردات تفتح قمتو بودر هوجا ماكينان مقالا أدري بيو وفجل كبدو بكم فرد تقول برانسون أكوني داك من نهار أما جان كان اتفاية دمو جل كمان مكان جرمني فرز مقالة شو جل كمان سامبود ماكينا قالوا تحرك خبروهم تخوجا سنتو ماكم فرز مقالة سنيتين من نهران خونيس خجلم صوتيس خجروتيس فرز مقالة شو جل كبيه مي واي جوجلاس كاسيت جرا مكان كن حالات داداتي كان بيكمو كان جغول جوجرا كان جغول جوجرا جتشي سا خسري خب جتشي متى خجاري في خان حاجة أما تيم بيكم وان هريتي في جغل جاني مثلا
Jugal. Jugal jechuun fortress akka jedhan akka wanni maali afaan Faranjiitti fortress jedhaniin. Akka wanniiti. Akka waan gaachanaa jechuudha. Wanirra balaarraa takka ammoo lolarraa itti ofachisu faayidaa qaba waan itti fayyadaman jechuudha. Akkasii jugal jedhaniin isaan nuti jogola jennaan himiif afaan Somaaliitti jogal afaan Amaariffatti immoo jagol jedhaniin. Sani makasi dhibu jagolli kun waan nimti hulaa shan qaba. Hulaan shananu afaan shaniin akka adda addeeyyamti. Hulaa shan qaba wanni jagoltichi. Afaan Oromootiin adda. Wanni hulaan maqaan itti yaamama. Somaaliffaa fi Somaaliffaa afaan Amaaraa. Sani hundinuu maqaa if dandee kananii fite jechuudha. Fakkeenyaaf amma shawaabir haalan afaan Amaaraatiin jaamu sun afaan Arariittiin asmaa Diimbarii jedhan. Afaan Arabaatiin irra katabaadha Baabun Nasr jedhan. Oromoon immoo har'a hammarreessaa jetti. Adda adda. Kanaafuu maqaalee garaagaraa qaba jechuudha. Tole egaa Afandii ibsa bal'aan nuuf godhaadhaa jirta. Hararraa ammoo si baasuu hin deemu. Gara Dirree Dhawaa si fida. Dirree Dhawaa waan jirtu jechuudha. Gara kitaaba kanaa dhufne jechuun uummata fannaan uummata qashtii Dirree Dhawaa kan jiru. Kitaabni kun keessattuu seenaalee magaalaa Dirree Dhawaa baay'eetu jira. Baabura wajjin wal qabsitee jechuudha. Mee waa'ee kana irratti haasofnu gaa. Dura waa'ee baaburaa irratti yoo haasofne gaariidha. Qaroomina Dirree Dhawaatii fi baaburri walitti dhufeenya qaba. Mee kan akkam ibsitaati? Dirree Dhawaa jechuun sababa baabura sanii dhaabbate baaburri hoggaa achi Jabuutirraa hoggaa Finfinneedha. Dalaganii akki itti barbaadame silaa adareedhaan adaree dhufeeti san booda adareerraa haga Finfinneeti. Harar hoggaa ilaalan injiinaroota Faransaay ijaare hin ta'uu jaan gaarri kun akkatti oloo kaatuudhaan karaa karra fal'aanaatti akkatti kun waan hin danda'amneef kanumaan oofnaa jedhaniiti. First phase isa haga wanni dhaabbate haga amma bakka lagaa arjaan tana Dirree Dhawaa keessa achi dhaabbate terminaala isaa guddaas bakka sana ijaare. Akka diipoon itti fayyadama akka stooraa. Hoggaa bakka sanatti ijaaramee first phase dhaabbatu gandi sun baaburri haga achitti yeroo dheeraadhaaf achii fi Jabuutii jidduu qofa ture. Waliin dabarre jechuudha. Saniif jecha bakka sanitti manootiin tokko tokko akka mana daldala ka sarviisa daldalaa ka dukkaanaa ka mana nyaataa waan akkas akkasii dhadhaabbatu jalqabee wanni akka magaalaa uumamti. Amata sadii meeqa booda magaalaan adda bakka sanii baatee namaatu adaree biyyootiin dorgomti. Amata 10 booda immoo completely namaatu magaaluma dhugaa guddoo taate Dirree Dhawaan dhufte jechuudha. Tanammaa baabura magaalaa baaburaan dhalatteen dhugaadha aktivaat kaafte. Waa'ee baaburaa kaastugaa baabura hojii wantoota garaagaraa ka'eetu jira. Maqaa baaburaa ka garaagaraatu jira. Keessattuu hattuulee baaburaa irra jira. Barruu ati barreesse keessa hattuulee baaburaa kan ibsite baay'ee waan namatti tolatu akkamii waa'ee hattuulee seenaa. Hattuun tun waan adda addaa fi beekte hattuun suni hin kafaltu yeroo hedduu maallaqa hedduun kafalin deemti akka keessaaf isaan haalan fedhan baabura faaltoo jedhaniin kana fe'inaa jechuudha. Achi gaa shiftiraan onni jedhaniin kun hin jiru achirra shiftiraan qaba bakka birootti achi waan hin jirreef saniin haalan deeman akka onnidha. Jalaaf gubbaaf maaliif harfaa jedhaniin hoggaa hortuuf hoggaa guutu harfaa yoon beekne nyamtaata balaa baaburaatiin si nyaata baaburre harfaa namni hin beekne waan hin jiru. Hattoonni suni hattuuwwan irraa adda hattuu normaala ta'a magaalaa horii takka ammoo magaalaa beeraa tana. Sabbatee jedhaniin sabbatee jedhaniin sabbata murtuu sabbata sanirraa adda hattuun baaburaa tuni iyyaala suuq addaati. Akkaateetti afaan itti fayyadamanis hoggaa waa qarshis lakkaawan kaaruu maal tokko wanni biica diinaaree qixxuu takka qarshii takka akkas qarshiidhaan maal jedhansa baala takka jedhaniinsa. Boona micha kuyyuyyaan saamee ittiin wanni ijaajan nama
baadiyyaa dhufe takka hannaaf namaanii mijjaawa jechuu barbaadan abuuyyaan isaa kuni fooqee isheen wayi fooqee gubaa jechuun kiisa olii kana kiisaas olii kana fooqee jaaniin kanan qastee akkatti qastiidhaan akka miidha haqasaa guurta qastee gubaa takka qastee seeni jechaa ture egaa xiqqooman deeme ani gaafa ijoollummaa hiyyaa hagasumatti hin baradhe jechuudha. Meegaa waa'ee Dirree Dhawaa yoo kaaste Dirree Dhawaa wajjin sirbaatu beekama magaalota Itoophiyaa keessaa sirboonni garagaraa kan weeddifaman Dirree Dhawaadhaa fi Dirree Dhawaa yoo jedhamtu immoo sirba tokko wajjin yaadatamti namishii sawaa kajuu mee waa isaanii mee Dirree Dhawaa wanni addaa magaalaa hedduudhaan namoota hedduuf sirbeef magaalota Itoophiyaa keessa jirtu keessa haga magaalaa Dirreedhaa wanni sirbame kan sirbameef ka jiru natti hin fakkaatu maaliif haguma afaan Amaaraatiin haalan sirbamuuf daran afaan Oromootiin sirbamaaf jechuudha lamaan hoggaa walitti dammarte walitti dabalte eessa dhufe isan keessa kanama ajaa'ibu waan sirbameef qofaama nimshii sawaa ka jiru san qofa sun hundi Dirreedhaa sun waan haalan nama ajaa'ibu nimshi sawaa jedhee Dirree Dhawaa kan jenne hin jiru nimshi sawaa biroon dhageenya takkaan maalii kan isaan nimshi sawaa haa deemnu jechuudha haa deemnu sawaa ta'an sawaa jechuun qindiidha wal maddii qindii taane takka wal qixa jechuudha afaan Arabaati sawaa jechuun wal qixa akka amma kubbaa taphatanii ukkul waxaa wal qixa ba'an yoo jechuu barbaada sawaa jedha afaan Arabaa akkasii silaahi hoggaa haa deemnu immoo shimshi sawaatti dhufe wal maddii haa deemnu tokko taane akka jedhan kana waliin bareenne waliin miidhagne wal bira haa deemnu akka jedhan sanis hundi garuu waan nama ajaa'ibu magaalaa Dirree Dhawaa ta'uu kana Amaariffaan jettu nimshii sawaa maal jedha bilisaan sun eenyu qamarroo qamaris ni jee nimshii sawaa yaa bareeddu akkas jedha yaa bareeddu Dirree Dhawaa akkas jedha kaayyoo Ali Birraan Geessa walgayyana bilhawa sawa jani. Yani sakze. Nimshi sanu ma ofi nis wa ganduma sawa san jira. Me keessattu seenaati barreessite keessa seenaa afran qalloo kan barreessee jira. Abubakar Musaa fi Ali Birraa wajjin wal kaafte. Abubakar Musaa seenaa baay'ee seenaa guddoo hojjetus seenaan isaa dhokattee turte. Kanaafuu ati immoo seenaa isaa san baastee jirta. Maalirraa kaateeti kan kana baaste haala kamiinoo kan waan kana baasuu dandeesse meenatti. Abubakar akkuma jettetti hundeessaa hawwisoo saniiti hundeessaa hawwisoo afran qalloo isaa fi namoota lameen tokko jira garuu isa fi gari heediin isaa kanuu waan san taasisee bu'uura qabsiisee bakkaan gahe wanni nama mararu waa nama waa hedduu dalaguu danda'u ture umrii isaa malee waggaa 29tti qarxamte jechuudha adaree biyyootti yaannetti guyyuma bal'aa ajjeesanii bargaarma asriidhaa kana abbaa kanaa dhahee hin beekamnu dhiigni isaa akkasumatti dhangalaafamee hafe jechuudha santu nama mararee san booda wanni san daran nama wanni jedhu nama baay'ee sirba isaa sirbaa ture nama hedduu sirba yaa maqaan dhayaan hedduun yoo Ali Birraa taate malee Ali Birraan yeroo hedduu gaa interview ta'e isa maqaa odoon dhayin hinaafu filosofaraa bar inni nama laafu miti isaa fi Ibrahim Haji Ali haalaan faarsan خبرهم ويدو وننجان مقام أبو بكر الردبران سناتنا ومرارا لما أكتوري جميع أفاني ساقود جسود أفاني سافي آداساتي بجئه زبنا حماسا زبنا درجي داي بداسا نما كسيتي قلافمي تجعل جاونك أبنو جتشودان جلك أبا بلوغين كبا انترنت قبتي بلوغي دان خاطبنا فكاتا سامبودن بل سيجوان نموتا إسا وجي تراني في إيوا إسا قجيلي بيو ودي فدي إيا فدي خيسا ديمي تان الرجالين ولي قرد رتون داي بري سيجودا خوني هم مدال يجون دلقاء أبو بكر دلقي وتكم مدال ولتون دفو نما كتابة تقوم كتابة ديدم بريفمو دندوف أبو بكر مساجو وتكم دالو جاو وأنا من دندوم كل جيتي مالي وانغاري دا
caljachuurra waan xiqqaatullee waa barreessuun gaariidha. Waa'ee nama sanii sana ammas hangi ati barreessitee waan guddaa takka tanaafuu waan laafutti ilaalamu miti. Mee waa'ee Ahmed Taqiitii naa hima. Ahmed Taqii fi Ali Birraanis walitti dhufeenya qabani. Ali Birraadhaafis Ahmed Taqii yookaan hundeen waan isaaf godheetu jira. Mee kana natti atiinis adeera keetii maal? Abbaa balisa abbaa hiyyaate Ahmed Taqiin kun eegeen waan ni beekte gaafa sanii waldaa macaatu lama kanaas so'aa ture miti. Gaafa san hoggaa waldaan suni soso'insisaa dhaamu dhumarratti Jeneraal Taaddasaa Birruu galamsutti hidhame. Taaddasaa saahiba Ahmed Taqiin achitti ummata wanni jecha dammaqsaa turanii turarra wanni itti dhufe eenyu elama qilxu elamoon dhufee sadii tahaniiti achiin booda qabsoo hidhannoo hunda jalqabanii lola xirrootti September 5 1974 wareegaman lamaanuu elamoo fi Ahmed Taqiin Ali Birraa wajji akkatti wal dhufanii duratti walni gaafuma manniitu gaafuma odoo sabsiin jalqabin dura gaafa afran qalloo sanii saahiba Aliidhaan Ahmed Taqiin saahiba hoggaa direedhaa dhufe isa barbaadu malee isteetti gorome hoggaa Aliin Addis Ababa galee boodas walitti lubbuudha isaan onni jedhu malee hin danda'u sadeenu jechuun maali Abubakar Musaati wajji Ali Birraa Abubakar Musaati Ahmed Taqiinis saahibummaa ni qabanii isaan booda hoggaa Ahmed Taqiin wareegamu sanii hundeedha maqaan hunniidha maqaan qosaa isa sanii fi hoggaa inni wareegamu Abubakar Khatabeef na fakkaata yaa hundee bariida tapha jiru kan Abubakar barreessee Aliin sirbeef bariida miidhagaa yaa hundee bariida jeeka waddisee jechuudha. June Rufa Bohar City